amma dubbii hara sanii dhiifnee warda amma hara fuulatti haa jechaanu amma ta'an mata sigaafatu deemu irraa ta'an wanni sigaafatu deemu ta'an tabiraata kan jirtu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu fayyamtoota fi hordoftoota keenya akka nagaan qabdanii jirtanii jajjabaatanii jecha jirra kanoo alhamdulillah isin jabbalanya kiyya eega biiftuun sidduuta qabadde balanya kiyya isinii fiidiyoo maraa hin jiru sinjaa mashkuul mante tanaafu warraan tana balanya kiyya wardaa biratti argama wardaa gaafii takkan gaafatu arra manisitti argama balanya kiyya inshallah duraan dursee Ibraahim illee rabbi nu fayyisee jira rabbiin akka duraanitti nu deebisee balanya kiyya gaa akka ilma namaati silaaqaa tokkotee akka isaatiin gaa rabbiin nu fayyisee jira alhamdulillah qalbiin takka nu taate anis gaa kenni fayya kanaan taa'ee mana kiyya taa'u jira balanya kiyya qalbiin takka na taate hirriibumaan agarreessanii amma qalbii takkaan taa'u jira tanaaf walitti caana wardaan salaamtaa isin gaafattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akka nagaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii isiniin jecha kunoo gaarra biiftuun nagara dhuftee gaafii takkan sii qaba si gaafadha naan jette waan ishiin na gaafattu gaa walumaan laallaa buleeyyan kiyyaa. Egaa wanni si gaafatu deemu wardaa teenya namni jiru tokko beekte dhugaa walitti himuu gaariidha. Dhugaan tunni bareetti beekte walitti himee namni kijibaan waliin dabarsu haraa kijibni kun ni tola kijibni nama booda mul'ata laa osoo wantu waan ta'etti deemu jira bara osoo jirjiran ta'een kijibni kun nama booda mul'ata kijibni kun nama booda mul'ata maaliif nama tokko osoo si kijiban ta'een osoo Abrahaamtu kijiban ta'een laakiin sin gaafatu deema si gaafadhee san booda yoo dubbiin taate ta'uu baanne sin man gaafatu deemachuu hin jedhu. Ani bar dubbiin na gaafatu hin jirtu. لا دابر خوانا رابع سفر داني جرجرت يبال أما دينقد فيديو تكنرك فيديو برام كيسا نغرتي برام فيتو برام كي آتاتو برام كما دقمال ليدا دقمال ليني قال لجيت ما واني جوس لالو داخل نجي دقما قالوس رقاني راقا بيتان آخرة تنجيب بيفتو تيني قرر بر جيبي تبيانا مو جيبي جرا لكن أمو ولا فرنا بوبوتون ميغار دا سنراني فكاتي يا بلين يعني أبسي أماتا ميكا سنجيه تنجر ها إني بيبو خبايا فيتون قمنون وكيسا تكانا تكزي ميك أوني قدام خنا kanarra yoo galeetuma innillee galeetumaatillee yoo feetillee duubatti hafnu duubattillee haftee dalagattillee yoo gaafa feetillee dhuftillee nafaasi godhate yoo ammoo ni gala soo kayattu taate gaanu wajjis galtee biyyumatti nafaasi godhatu saadidha. Galuu wajji gallaa bara galuu isin dorgame laakiin aruusa si godhadhe biyyatti ni galla namni asitti nuti fi waan biratti irraa waa'ee aruusatti irraa aruusa jirraa sanii mitiree warda. Amma tan ana bar isa dhaggeeffadhu ana furraadise kana umbeenu barbiftu teenya sani dhaggeeffadhu ana furraadise abdii murate abdiin abdachiifte ayya hoggatan amma deemte hindabne si galchuu deemaati warda amma tan simaasa laasma keessatti reebiftu teenya waan nuti itti jirru kana quban qabdu huno walumaan hin agartu bar waliin jira dhugaadhaan yaani guyyaa tokkicha ruusi godhe sun nama kuchiiftu namni waasitti godhe sin maraatu guyyaa bisanetti yoo irraa hin qabaanne waan nuti irraan qabu yoo taate moosi moo Ibraahim gaa isuma gaafatta malee biiftu isaa mitiree sirraa duraan obboleettii rabbii obboleeyyan nuti siin jee ani immoo yoo inni ni haasin godhadha jees aadidha haasi godhatu garuu yeroo gabaabduu keessatti biyya tana keessaa galuudhaan fedha yoo aadidha innillee an yaani ni haa godhadheetuma wajji galla jees sangaa isa gaafatta malee naanti ati baal inni biraan kusaasee ni dalagannee gallaa biyya namaa kattin biyya namaa inni gaa'ee gallaa jaabara qullaa kan akkamitti maaltu fide waslaa galuu ati maaltu fide waan itti jiru kan hin gartuu biiftu sansuut maaltu jiru maaltu nama godhu namni abbaan fedhoo nama maan godhu ani waan takkallee fedhu biyya tana gana amata meeqan jira amata meeqaa sanittu waa argadhee faayidaan taane kun waan biraa rakkoo biraa nurra ga'uu maleedha. Sinkumti nurratti deemu malee fa biyyuun tun biyyaa miti galeeti yoo rabbiin kiyya naa fedhe biyya birallee taatu deema maleen hiraan as keessa kan ammas as keessa taa'ee ganaa hiraaru kan hin danda'u kana gaafii isa gaafattaati. Dhugaa barsiifama nin gaafadhe isa gaafatu hin ta'a laakiin walumaan galuu teenya guyyaan tokko yoom waliin gallame yoo anamatti fedhaa bargaluu amma noo ofin sajjaluu fedha bara amma sajjaltu soo amma si galtani namni egaa haguma sanuu amma sajjalleetin amma khalaas wanni bubbulus karabbiiti suni jeetin an akkasitti gaajeemee isaanis mari'adhuutuma akkas taana gaa dubbii sumaatu barammaan tana simaa cafeechuudha bara
Akkam godhee. Eeyyuu akkisa kanattu warra taatille amma akkisa kanattu an dubbumtu tunuma dhibdee baran fajaa'ibeeti maalii Waman irratti as fiiduu argeeti maali galamaarree fiiduu Sambaree gaa isa laalaa jeetuman firaankii godhee hubeete san. Garuu an dhugumaan hin galuu fedha. Inni immoo qullaa hin galuu akkanumatti namni galaa mata dila kana biyya kana gatteenye maalitti gallaa yaa mitire maal finnaree biyya kana isin silaa garuu gisatan tana qomateessa wal gurataniitu galu haatani akka yaada keessanitti. Hayya hoggaa meeqa Abrahaam abdadhee kattaa'u huyyoo. Ni galta gaayoo feete biiftuu ta'e suuraa. Ni galtaa mitiree nama asitti waliigaleetu bara deemee hojiillee gala asitti waliigalee eessa gala. Yaaboo tana garaa biiftuu ta'e an beekta. Gise duraa isallee gaa amansiisee mitiire amma sumarra ittila naamiti. Sumarraa Eegaa sumarra itti sumaattu isumaa wajjin wal mari'atee. ban nuti duraan walii walfinnee jirraa miree dubbii. Malee an maal waan an inninis waan inni jaalate an illee dhorkuu hin danda'u. Egaa an keessa hin jiru jechuu kiyya barbaada. Sii galchuu deemaree wardaa. Galaree gala lubbumarraan fedhaa bara ammaa wada Gala ammatti gala bara wajjin bara ammatti fe'amti gala. Amma dhaggeeffatu galu amma hin ta'in namni yoo amma kaatee an sajjalatee ammatti fedhaa kalaas gaa yoo fedhallee innillee naa ta'a ilmaan kiyya guuradheeti shanna qabiifu keenyaan dubbii dheertuu hin danda'u. eessatti ilmaan guratee Maraadhuun gaheetiin isaa wajjin biyya kanatti kunoo maraatuu gahee ammallee deebi'ee waan biraa fira fiduun barbaadu. Saniif ilmaan kiyya wajjin odoo fayyaa qabu an isaa wajjin asitti maraachuun barbaadu ganaa yoo inni didees nan daqalu dantaa isaati an nin gala jechuudhaan ganaa isaa wajjin asitti hin cinqamuu. Yoo galte galiina yala jeeni miti yoo galu jee khalaas. osoo bara dubbiin turgumattee osoo gaafa duraa sanqorxiin atti himtanii qaatan isa dhiisis qaatan isa raafaddes. Amma immoo jidduu Barsumaa barbaadu geessanii hoggaa afaan karaa kana biraa galtan akka Hoggaa nuti kaachi garagallee kana waa'ee kan keessa kana eegalles dubbiin biraa iddoon dhufte bara afaan kana kanaa wallaalee beeytee dubbuma tanaa dubbiin biraa jirtu walda dubbiin biraa takka hin jirtu dubbiin biraa ta'ee wallaalee dubbuu biraa inni waa ta'uu kanaa baanaa dhimmutti eega. inni waa ta'uu namni baru yoo tarabbiin ta'in nama osoo mee ta'e isaatiin qaata waraatee wanne hayyaatti dhabdeen anis dhabee walumaan dhabnee miti namni tokko duwwunuma dhabanii bara. Duunuma dabaree. Hayyee duba maadhaa ta'e masumaatu biiftuu harkaan galfadhaa jettee galchuu deemta gaafa akka Kan galfadha jee galchuun deema biiftuu. waa jaalala qabatee yaabbalee yankiyya hayyee akkamii akkam An abbaa ilmaaniti ilmaan isaa kana ilmaan qaba. Ilmaan kana silaa akkamiin godhe yoo inni jala gallemee biiftuu ta'e. Ati eegaa barsilleen fuudhe ammaa dura lee ta'e yoo jaalattee jala galtee si fuudhe. jala galumti bara. Namni asitti wal adeema biyya ta'e keessatti yoo galte aalii tan ta'e keessa dhayxeet an micoo tun giddii jaarsa yeroo deemte ta'e natti aamtee ni dandeessa. Maali godhaa Salumaa si deemaa tabiraati fi sabati ta'eeti narra taphatu deemte jechuuf hin jedhe. An maal godhee isirratti taphata. Ana mata baata akkasii mu deemu. Ayyoo inni haasita kana fuudhuun taane haasin nan fuudhin an biyya sin jala waan galu takka ji. Abrahaamis galuuf hin taa'u. Eeywa namni asii lafarra naan deemu hin taata mata mee guutuu qaame guutuu ta'ee safaaxa dhaamte jechuuf hin jedhu waan safaaxanii miti wanni kana. Antanalaan anumaan galchuu nan dakalu biiftuu teenya khalaas. An eegas kadhadhellee duraanillee jeeni hayaa jee miti innis ammoo akka kana keessatti gaa wanni biraa dhuftu sanaan galuun fedhaan ilmaan Oromoo guutuun biyya san keessa akkana guyyaa nu iyyisiisaa ooltanii galii namni guutuun akkanaa jiru. Galii ban ni galla hin galu dandabara malee sin Ullas taatu laakiyyoo kana balleessinee biyyaan baane alhamdulillaahi lagaan ilmaa kiyya guuradhee galu yoo inni mas xiqqoo taa'ellee gaan hallee godhatanii yoo fedhe boodan galadhe je aadi. sanii miti bara hin galtan jenni walumaan gallaa bara. Laakiyyoo ni Gara gaafata meeqas keessa taa'uun barbaada. Amata meeqa namuu taa'uun fedha ruuti yaa fuudhin fedha. Laakiyyoo aruusitti godhatiin jaarsa kiyya jee jalan galu akkamitti galme maal abdaddeetti galati abdattee galtaa maal abdaddeetti galati. Sanii gaafii fi isaa wal gaafachuu qaba bareega. Naafi isaan itti warda dhiirti yoo inni duraan walii gallee jira. Dhalmaatu mana keessa hojaa dhiira qabdee gadi lakkistu. Si amma sirra jirti dubbiin gisee kan ilaalee jiru. Akkam godhee giddiin duuba biiftuu huriyaan giddiin kaan hidhu. Si ni gallaa amma amma ni gallaa jechuudha. Galuu amma galuu Fuudhee galfatu deemta jechuudha. Salmaaf deemta. Hoggachi galtee ani haddoo deemta. Tanadhaa manuu. Gisee sajjalatanillee ni turanii mitiiree ammayyee. Egaa hangasuma yidduttuu yoo barfasi fuudhurraa qabaatu yoo taate si fuudhuu ni danda'a jechuudha. Qabaatu maata si warda. Duraan sumaata afaan keetiin biiftuu sitti isaanaa itti fuudhaa itti dubbattee mi'amma afaan dibbaasummaa. Dubbattee isallee si gaafadhee afaan fuula irratti illee hayaa innillee jee garuu amma fayyadama isaa akkanatti nuti deddeebi'e kanaattuu nu galuuf nu feesisee mitiiree biiftuu ta'e. Teeran atis wajjumaan galuudha. Aruuza inni amma sodaa as keessa yaanoo waan biraa dhufte. Wanti takka hin jirtu. Yaa yoonni takka hin jirtu. Shakkiirraa wanni hunduu wanni jirtu hin jirtu. Maal ilmi namaa kan jiraatu yoo nuti yoo
نقفا سنة غزيرة من ما جرا بيتنا خيسة تجرو يا أخي هجرات جوا على بقول ترى ما جرا إيه قد ما جابكم أكم تجران تنامو فوجرو رجال ما له جرو تجرا ور بيتنا جرو تبلوته هندي كسر تجرات تجرو تا namoota tokko jiraatu jira malee mutlaata qabu yoo taate malee namni xilaataan qabne akka fedhe jiraatu jira. Xilaataa qabnaare. Xilaataa qabnaa namni eegu jira malee yoo xilaataan qabaanne maalirraa nu eegayyee. Yaa beenu gaa'ee mataan hundaa'u lubbuun abbaa hin eegina mataan eenye jennee yaa biiftu teenyaan baafachuun fedha laal biyya kana keessa. Baafachuun baafannaa tana takkitii tana fayyisee miti isa hojjimaanuu gubanne fayyifnee miti lammata itti deebi'ee isa hojjillee gubachuun barbaadone maa kiyya guuradhee kutuu fedha. Sanumaa baru gordaatiin mashaakila namni tokko fedhu dubbii namni fedhu hin jiru dubbii raaqaata dhaabbannee jiru dubbiin fedhu ammaa tana osoo dubbiin hin dhufnetti nageenyumaan hin jiru miti yoo gisee ni dhufe eegi ni gaafatta yoo dhufe yoo hin taanis boru deebitee isarraa akkasitti murteef hin dhabiiftu teenya akkas. Isarraa maal jennee murteef inni duraanuu fixatee wal biratti jechuun iyyatillee nama na shakkitee jirta si garagalchee wanni godhee laanjii jirtaan tire tasanaa gaa afaan isaati moo mee waan inni walumaanuu ni laallagaa eega mee. Jaalatuu amantaa ni duba akkamii akka inni kun akkamii akkamitti jechuudha iyyee falmee. Yaa bu'aan fala tokko bee galuu fedha ani wamartaa akka ganaa dubbii akka hin danda'u. Margaluun fedha namni siree arginu. Gisee amma Abiraam dhufe akkasitti gitteeyyet. Rawal mari anas ninjaga anak boleh Hajin deemaa gara bullaa ta'uu saadhaa fi abbaan kiyya na dura jiran inshaallah waan isaan nyaatan isaa wajii nyaadha maaltu naan kee ilmaan kiyya waan nan nyaadhu nyaatan galuuf fedhaan. Akkas taanaan galuuf fedhan gaa khalaas suuta dhufnu nuti ni galta khalaas Abiraam dhiifte. Abiraam dhiise nan taa'inne nan dhiisa. Khalaas akkas taanaan numa taa'inne nan taa'an deemuu ennaan na qajeelchitan ilmaan kiyya wajii nan deemaa khalaas. Numa taate khalaas dirqama amti laakiin bilayyan kiyyaa hano dubbii qartanii jirtanii wardaan gaa hedduu takkaan ittillee ni naaralle jee hiyyaanne laakiin firaankii sanarratti na aarsitee maaliif ni galaa itti silaa Abiraam tokko san jala hoo taate anammoo quban qabu isaan galumaaf kaasila alhamdulillah garuu waa'ee illee galle numan gaafadha jeesin deemutee babbalayyan kiyyaa tanaafuu gaa insha Allah bilayyan kiyyaa dachaa hunda arguuf teessan isinilleeni walitti dachaan abbalayyan kiyyaa waan wardaan jettu waan Abiraam jiru argumaaf teessan isinilleeni abbalayyan kiyyaa anis hedduu takka gaa isaan cinqamaatuma jira yoo isaan irraa addana foofu fedhanis numa eeguteen walumaa arguteen kanaafuu meebbilee kee nagaa naa tura.